Uff, uff, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa bakka jiraattanii. Alhamdulillahi anilleen fayyeetiin jira wayyaatiin jira. Har'aan tuni gisee manaa kan deebi'u kanaas wanni addarraa kanallee rabasanii daawwatiin haa jiranii kanaas fayyitee wayyaatiin jira. Alhamdulillahi du'aan jasee naa qabeelamtee jirti. Du'aan naa godhaan isiin jaa amma harkaa tanaa fi tan jechuudha. Tanumaa fi harkaa tana qofaatu tokko shimatti hammaate takkaanatti dhaggeeffattoota keenya du'aan naa godhaadhaa isiin jaa wayyaatiin jira lafa ol ka'ee jarallee hin garree poolisiin barbaadu jirti askariin jechuudha. Barbaadu jiranii akka isaan mul'atan du'aa godhaadhaan isiin jaa dhaggeeffattoota keenya. Achuma ijoolleen ammallee maatiin deebinee barbaadu jirti. Gidduun galtee ijoolleen deemtutuma poolisiidhaa wajjin barbaadu jiranii. Alhamdulillahi dhaggeeffattoota keenya du'aa naa godhaadhaan isiin jaa. Alhamdulillahi rabbii dhiiga hayyallee anaaf haa baasu. Wallaahi yeroo guddaan wanneen wanni jee haala maallaqaan manaa qabuu fi uffata guutuu jechuudha. Na jalaa fuudhanii kutanii uffata sanii fi wanni illee rabbi si deebisuu jaadha si mul'isuu jaadha. Du'aa godhaadha ijoollee hin agarree ammallee barbaaduma jiran jechuudha. Takkaati waldaa dhaggeeffattoota ammallee bakka isaan jiran hin garree. Akka ijaanitti nama gaafatan ganda isaan dura dhaqan san gisee gaafatan nu duratti isin duratti asii ba'anii jennaan barbaaduma jiranii miiluu isaaniirra deemu jiranii. Alhamdulillahi viidiyoo isaan illee silaa viidiyoo isinii mara viidiyoo akkatti viidiyoo taa gamma duraa marree isinii galla kenne teena gamma duraa isinii galla keessanu haala jarri ijoolleen viidiyoo wanni sun gaarii ittiin jedhanii viidiyoo laalanitti badanii jedhanii dhiisii jedhanii tanaaf viidiyoo hedduu isinii maruu dhiisee isaanii jechuudha barbaaduudhaaf kutee barbaada deemuu jirulleedha. Akkasitti yennoo miiliyoonarra yaa'u jiranii isin duratti asii ba'anii janiinii gisee gaafatanii qaamni mootummaatillee barbaadu jiranii biyya kanatti amma namni qaamni mootummaallee maallaqaan malee seelan deemanii akkasitti hojii itti baasanii asii anis haala tokko mana hakimattis maallaqa baasumatti hin jira ijoollee mana baasu jira silaa wanni manaa qabu hunda silaa fuudhanii nala kutanii uffata hiyyaa wajjin namni gaadeemu hullee waciidha asii baasan achi dhaqanii baasu wacii taphaa baasutu hin jiranii poolisitti illee akkasitti wacii taphaati baasutu hin jira wallaahi dhaggeeffattoota keenya. Akkasitti yennoo har'aan tana isin duratti asii ba'anii janiini jaluma deemu jiranii. Alhamdulillahi garuu anillee fayyeetiin jira akkatti waan dhiisu biyya sanatiin beekaa. Yoo asii lafaa ka'ee hin dhiisu jechuudha. Ijoollee hin garree mucaallee isaan lachuu walumaanuu hin agarree namni akka namni numatti meeshaa raayyaan jechuudha meeshaa borsaa hawaasaa nuti hawaasaa walitti qabnu jechuudha uffata ishiitii fi uffata kiyyaa fi maallaqa nuti haasa'annu hunda walumaan foonii kutanii isaanii ganama kana asiin dabranii jennu halaas borsaa raayyaanii akkanatti gaafannaan mana bakka jiran jedhanii nu bira kutanii jedhanii akkasitti barbaaduma jiranii ammallee wallaahi waan irra gaanillee tana malee hin qabanii. Dhaggeeffattoota keenya du'aa naa godhaadhaa. Alhamdulillahi ammallee lafaa ol ka'eetiin jira wayyaatiin jira. Akkasitti ijoolleen barbaaduma jirti
wallahi takkaan ati hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya jechuudha. Akkuma duratti gartan har'aan tana giseen wanni mataa harkaatan jechuudha gisee irraa hin kan ni hammaatti jechuudha gisee dawaatti godhan akkasitti dhiinni kun narraa yaa'ee ture akkasitti halaas ni hodhanii wanni irra naatii ibsanii dawaatti godhaniiti. Halaas alhamdulillah an fayyeetiin jira. Mee bakka jirtanitti jechuudha du'aayi naa godhaadha. Rabbi haqa keessaa baasu. Wallahi anta naaf jirtu oguma si lafaan kee nin baafadhan yoo dhabamnillee bakka akkam baay'eetti nan baasan hojii dhisuman hojii isaan godhee himu barbaada. Takkaanuma takkaa isaanuma akka isaan jiraatanii. Akkasitti immoo haala kanarra jira ammallee hin agarre du'aayi naa godhaan isiin jaa. Akkuma dura viidiyoo duratti isin himee lolli kan jalleen kanuma jechuudha. Waasa wallahi Oromoon biyya maartan jaartii keessan ifirraa eegadha. Jaartiin wallahi akkaan seenee bineensa wajjin jiraatu jira. Akkanitti an obboleessa isaatillee nama miskiin tokko hin taane duraan walitti nu araarsu. Osoo nama walitti nu araarsu isa eegu waan akkaan an irra dalagee kotee wallahi garuu hin baasa hin dhiisu. Akkasitti osoo lola waan biraa fa'aa taatee akka hojjaa lola guddaa namni waan biratti fa'aa wal dhabee waan xiqqoo sana irratti jechuudha. Yuutuuba viidiyoo hin dalaginii yuutuuba han dhiisii shabakallee ilaalanii halaattan akkanaan jaatu turte ishiis hin dhiisu halaas nin dalagaa jeetiin akkasitti tan irratti walollee jechuudha. Walollee tume illee haaree tume. Sanboota walitti araaramnee guyyaa ijoolleen namni walitti nu araarsaniituma calleettiituma ishiin isaan kana nara dalaganii jechuudha. Sun anilleen silaa ifraan eega ture hin shakkine jechuudha. Walitti nu fageessanii jeetiin walitti araaramne jeetiin eegani. Ishiin obbosamaa garaa keessatti ida waan qabxee jirti. Akkasitti immoo kana nara daleettee kuttee dhaggeeffattoota keenya maallaqaa fi uffata kana hunda jalaa fuudhanii kutanii akkanaan ifillee wallaanne jechuudha. Biyya namaa jira sanatti biyya namaa sanatti yoo harka waan qaban rakkoodha. Sharkuraadha biyyoota nalleedha. Du'aayi nuuf godhaadha isiniin jenna. Waan biratti illee waan inni isiniin jedhu hin qabu dhaggeeffattoota keenya. Akkuma anaa baaftan akkuma du'aayi naa godhaniif gama hasan dhufee takkanaati jaartiin nama ejjeeffinu ammaan tana argee balaa akka malallee rabbi isin irraa haa qabu. Wallaahi takkanaati dhaggeeffattoota keenya du'aayi naa godhaadha. Du'aawwan teessanii barbaada. Warreen akkas jirtanillee micaasan barbaadadha. Bakka gartanitti nuuf himaadhaan isiin jaa. Akkasitti immoo barbaadutti jiranii ammallee waan irra ga'ee waan mul'atan waan ammallee hin mul'anne gaa rabbiin khayrumaa haa godhu. Rabbi haa mul'isu. Akkasitti halaas askarittillee suuraa isaanii lachuu ta'aniitti akkasitti suuraa isaaniitillee askariin deemtee jechi barbaadu jirti. Tuunis ijoolleedhaa wajjin barbaadu jiranii. Wallaahi hedduu takka nama dadhabsiiti jechuudha. Akkamitti rakkattee wanni ijooni. Alhamdulillah nama wajjin jiraatuun bareedduudha. Oromoonis ijoollee isaa biyyaas haa galatoomanii. Akkanatti immoo wacii isaanii baasanii barbaadu jiranii. Takka naati hojjetaa fi dhaggeeffattoota keenya mee du'aayi naa godhaan isiin jaa waan biraallee wanni isiin jiru hin qabu. Wallaahi dhalaa ifirraa eegadhaan isiin jaa dhalaan badduudha. Dhalaan diina gurraacha wajaartii.
wallahi takka wanni kaamun ana muddanne takka dare gottota keenya wallahi wanni ijoollee hin qabuuti viidiyoo tana share walii godhaati akkasitti gaa ana barbaadan isiin jaa rabbi haa mul'isu jaadha du'aa'ee godhaadhaan isiin jaa isin du'aamaan na gargaaraadhaan isiin jaa takka naati wallaahi wanni ijoollee hin qabu ammaan tana waan inni arge hundaa'u isiif ni himaachuudha amman akkanumatti isaan qabamanis akka isaan qabamanitti viidiyoo irraa maayyitin isinii ballakkisaati du'aa'ee na godhaan isiin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.